Tesfahi Bekistanbul Engri Minis Yaşayan Ülkemi Hayatını Yamlaki fikir malkum Yıldızına keverita Arafina tutuyorlar Yamlaki kırvalebet Yani sade besamaya My father, Netsanet, was a good man, a devoted husband, and the best father I could have possibly asked for. Duu artistii Netsanet Workineh sirriitti haa qoratamu. Kun jecha namoonni baay'een dubbataa jiran du'uu isaa irratti shakkii qaban irraa ka'anidha. Artist Netsanet Workineh du'uu isaatiin dura kaleessumtii isaa hojii isaa የቤተሰብ ጨዋታ EBS irratti gadhiifamu hojjetee fixeetu borumtaa isaa gaafa du'u kanas hojii biraatiif utuu qophaa'aa jiru ture kan dhukkubsate. Jimaata ciree irrattis na dhukkubaa jechuudhaan himachuudhaan gara hospitaalaatti hatattamaan malee achiin boodas hospitaala ga'ee du'uun isaa dhaga'ame. Akkuma beekamu namoonni beekamoon na dhukkube jedhanii hospitaala seenuun achiin boodas du'anii reenfi isaanii hospitaalichaa ba'a. Garuu erga du'anii booda sababa maaliitiin akka du'anillee ifatti utuu hin ibsamin du'i isaanii sababni du'a isaaniis achumaan dhadhaa abidda buute ta'ee hafa. Namoonni baay'een du'a artist Netsanet Workineh fi artistoota biroo kanaan dura hospitaala seenanii du'anii ba'an yaadachuun ija shakkiidhaan ilaalaa jiru. Akka fakkeenyaatti akkuma Netsanet Workineh na dhukkuba jedhanii hospitaala seenanii du'anii reenfi isaanii kan ba'e weellisaa Ethiomusic, weellisaa Taamiraat Dastaa, weellisaa Madingo Afawarqii fi weellisaa Daawit Naggaa akka fakkeenyaatti ka'u. Artistoonni kunneen hamma har'aatti sababa maaliitiin dhukkubaan moo balaadhaan waan jedhamullee utuu adda baafamee hin beekamin ukkaanfamee achumaan hafeera. Sababni du'a isaanii jechuudha. Yeroo du'a isaanii poolisiin qorannoo taasifnee waan irra geenye uummataaf ibsina jechuun uummata tasgabbeessa. Achiin booda garuu namni garagaree ilaaluu fi gaafatu hin jiru. Reenfi Netsanet Workineh poolisiin qorannoo akka irratti taasisee ibsamus poolisiin qorannoo argadhe jedhee isiniin beeksisa jechuurraan kan hafe ifatti waan beeksisee hin qabu. Namoonni Netsanet Workineh beekanii fi itti dhiyaatan dhukkubni Netsanet ittiin boqote jedhamee shakkamu salphaatti yaalamee irraa fayyuu kan danda'u ture. Ijji isaa halluu keelloo uffatee ture. Naannoo garaa isaa fi xuncaan isaallee furdina akka malee agarsiisa. ture jechuudhaan dubbataa turanii. Hiriyoottan isaa maleeyyuu daawwattoonni isaa satattamaan gara hospitaalaa deemuu akka qabu himaa turanii. Hiriyaa isaa kan ta'e Seefuu Faantaawun akka himetti artist Netsanet Workineh yeroo yeroon hospitaalatti deddeebi'ee ilaalamaa fi yaalamaa akka ture dubbateera. Gaafa kamisaa hojii isaa hojjetee xumuree jimaata ganamas hojii gara biraatiif adeemuuf otoo qophaa'uu na dhukkubeera jedhee hospitaala akka seenee fi achumaanis akka hafe ibseera Seefuu Faantaawun hiriyaan Netsanet Workineh. Artist Netsanet Workineh dhukkubsachuun isaa utuu hin ibsamin boqochuun isaa tasa kan nagaame naasuu guddaas uummata Itoophiyaatti kan uumedha jechuun Seefuu Faantaawun hiriyaan isaa dubbateera. Artist Netsanet Workineh siyaasa sanyummaa fi laaqii Itoophiyaa keessa utuu hin seenin jireenya mataa isaa namuusaan nama jiraatu ture. Kanaafis uummata Itoophiyaa guutuun jaallatamaa tureera. Netsanet Workineh baay'ee gara laafessaa fi garraamii kan ture yommuu ta'u namoota haaraa gara miidiyaatti dhufuuf jedhan hundumaa akka argeen hoodhaa kanaan rifeensa keessan sirreeffadhaa jechuun akka waan qabu utuu hin tuffatin namoota kennaa ture. Utuu inni hin boqotin namoonni isa beekan dhugaa baafii turanii. Netsanet Workineh bara 1975 kan dhalatee waggaa 43 dabarse keessatti nama laphee uummataa keessaa iddoo guddaa argate mana hundumaa keessatti akka miseensa maatiitti ilaalamuu fi jaallatamus ture. Netsanet Workineh jimaata ganama hojii adeemuuf utuu uffataa jiru dhukkubsatee jennaan hiriyaasaatti bilbilee dhimmichaa akka hubachiisee fi hatattamaan gara hospitaalaa ICMC akka deemes ibsameera. Karaa utuu jiranis dhukkubbiin akka itti cimee fi
hospitaala erga ga'een boodas hospitaalichatti utuu yaaliin godhamaafii jiru sa'aatii laaqanaa irratti lubbuun isaa akka darbees dubbateera. Poolisoonni hospitaalichatti argamuun qorannoo ogummaa isaanii akka taasisanis gabaafamaa jira. Haadhaaf abbaa isaa ijoollummaatti kan dhabee fi akkoo isaa biratti kan guddate Netsanet Workineh akka qoosaatti gaafan du'e akkoo bukkeetti bakka awwaalchaa Ililtuu Giyoorgisitti na awwaalaa jechuudhaan hiriyoota isaa fi maatii isaatti dubbate akka ture ibsameera. Du'a isaa torbaniin dura Netsanet gara mana amantaa sanaa deemuun mana amantaa sanaa akkaataa itti haaressuun danda'amuu fi haaressuu akka barbaadu qeessotaa fi bulchitoota mana amantichaa wajjin dubbatee ture. Maarree artist Netsanet Workineh akka himate bakka himateetti utuu hin taane bakka namoonni beekamoon itti awwaalaman kaateediraala Qiddista Sillaasee jedhamu handhuura Finfinneetti argamutti awwaalameera. Artist Netsanet jiraattuu bulchiinsa Ameerikaa Poortilaand Oreegon kan taate haadha manaa isaa fi ijoollee isaa wajjin jiraataa kan ture yommuu ta'u haati manaa fi maatiin isaa sarara ganama bakka argamanitti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Ofii artistiin jaallatamaa Netsanet Workineh eenyu jireenya isaa umurii 43 itti dabarse kana keessatti maal fa'aa argeera akkasumas seenaa barumsa isaa fi haala guddinaa fi fiilmiitti dabalamuu isaa ilaalchisee odeeffannoo qindeeffannee ni qabna. Bal'inaan nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiin karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifamu hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaaraa kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Sirni awwaalcha artistii Netsanet Workineh guyyaa har'aa bataskaana qulqulluu Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Sirni geggeessaa reenfaa ganama har'aatii eegalee adeemsifameera. Sagantaa kanarrattis maatiin isaa Ameerikaatii dhufan hiriyoonni isaa waa'illan dinqisiifattoonni hedduunis argamaniiru. Gadda isaaniis ibsataniiru. Artist Netsanet Workineh artistii jaallatamaa yoo ta'u beeksisaa fiilmii fi tiyaatiraan beekama. Artistii beekamaa fi jaallatamaan qoosaa fi bashannansiisaan beekamu Netsanet Workineh du'aan addunyaarraa boqochuun isaa dheengaddaa jimaataa sa'aatii laaqanaatti ibsame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee namoonni fi qaamoleen garaagaraa gadda isaanii ibsataniiru. Artist Netsanet Workineh tasa boqochuu isaatiin gaddinatti dhaga'ameera kan jedhan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Netsanet keessumaa simannaa bara haaraa 2016 hidha haaromsaatti qophaa'e irratti qooda inni qabu yeroo hundaa nan yaadadha. Hundi keenya bara haaraa gammachuun akka simannu nu taasisee ture. Maatii fi dinqisiifattoota isaatiif jajjabina hawwaa jechuudhaan ture kan maxxansanii. Artist Netsanet waggoota muraasan darban televezyiinii EBS irratti sagantaa ቤተሰብ ጨዋታ jedhamu qopheessuu fi dhiyeessaa ture. Sagantaa namoonni hedduun jaallatan keessaa tokko kan ta'e kanarratti qoosaa fi akkaataa inni keessummootatti haasa'u baay'ee namoota hedduudhaan kan jaallatamudha. Televezyiiniin EBS ibsa baaseen ogeessi aartii jaallatamaa Netsanet boqochuu isaa dursee beekseera. Netsanet qopheessaa sagantaa televezyiinii alas taatoo ta'uun akkasumas beeksisa dalaguudhaan beekama. haa ta'u malee dhibee irra buleen tasaa addunyaa kanarraa boqoteera jedheera. EBS Global ibsa karaa fuula feesbuukii isaa baaseen. Netsanet kanaan dura diraamaa fi fiilmii garaagaraa irratti hirmaateera. Televezyiiniin EBS akka beeksisetti Netsanet bultii kan ijaarrate yoo ta'u abbaa ijoollee sadiiti. Netsanet kanaan dura maatiin isaa biyya alaa Ameerikaa akka jiraatan miidiyaa irratti dubbatis ture. Dhaabbanni televezyiinii EBS gadda isaa ibseera. Waa'illan
jaalatanii fi kanneen isa dinqisiifataniifis jajjabina hawwuu ibseera. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Itoophiyaas ibsa gaddaa baaseen artistiin qoosaa fi bashannansiisaadhaan beekamu kun boqochuu isaa naasuu guddaa akka itti uume ibseera. Artist Netsanet magaalaa Finfinnee naannoo Uraayil jedhamutti dhalatee guddate. Yeroo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa irra jiru hojiiwwan fiilmii fi tiyaatiraa kan ittiin sadarkaa kanarra ga'ee eegale. Kanaanis taatoo fiilmii, hojii koomeedii qopheessaa fi dhiyeessaa sagantaa televezyiinii, seenaa fiilmii fi sagantaa dhiyeessuun artistii dandeettii qoosaa isaan beekamtii guddaa argates ta'e. Fiilmiiwwan afaan Amaaraa dalage keessaa City Boys, Saalnagraat, Yaanchi Ulee Baatuu fi FBI, Mr. X, Chombee fi kaanis ni jiru. Tiyaatirri Freshman fiilmii uummataa wajjin isaa wal barsiisedha jedha gabaasii miidiyaa biyya keessaa Faana Broadcast Corporate. Ergaa gara sagantaa televezyiinii dhiyeessuutti makameen boodas sagantaa Yabeetesab Cewataa jedhamu televezyiinii EBS irratti hojjechuun jaallatamummaa guddaa nama horatedha. Netsanet Workineh. Kana malees beeksisa adda addaa hojjechuun artistii hedduu dinqisiifannaa argate yoo ta'u, hanga guyyaa du'a isaa kanaatti ogummaa isaa guddisuuf nama dhamaa ture akka ta'e seenaa jireenya isaa miidiyaan EBS baaserraa hubachuun danda'ameera. Duuni isaa erga dhagahameen booda qaamoleen adda addaa ibsa gaddaa baasaa jiru. Maatii fi jaallattoota akkasumas hiriyoottan isaa maraaf jajjabina guddaa hawwina. ተስፋዬ በጌታዬ እንግዲህ ምንስ ያሻኛል ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር መልኩ የምድር ዝና ከበሬታ ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የአምላኬ ክብር አለበት የኔስ አገር በሰማይ ይናገር ሃሌሉያ ተስፋዬ በጌታዬ እንግዲህ ምንስ ያሻኛል ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር መልኩ የምድር ዝና ከበሬታ ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የአምላኬ ክብር አለበት የኔስ አገር በሰማይ ይናገር ሃሌሉያ ተስፋዬ በጌታዬ እንግዲህ ምንስ ያሻኛል ከሚታየው ሀብት ይልቅ የአምላኬ ፍቅር መልኩ የምድር ዝና ከበሬታ ኃላፊ ነው ትቼዋለሁ የአምላኬ ክብር አለበት የኔስ አገር በሰማይ ይናገር ሃሌሉያ Idaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiiwwan karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo wayitaawaa fi gara biroo ammeetiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.